Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamuu isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa farmoota keenyaan jedhu hundumaan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jiru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa 32ffaadhaan qoqqoodamaa kitaabilee kakuu haaraa keessaa kan afuraffaa kan ta'e kutaa raajii kan jedhu mul'ata Yohaannis ilaallee akka dhaabbanne ni yaadatama. Kutaa sanaa walumaa galatti kan jenne mul'atni Yohaannis kakuu haaraa keessatti kutaa raajii kan jedhamu jalatti kan ramadamu kitaaba tokkichadha. Kitaaba kana immoo isuma dursinee seenaa isaa kan baranne Yohaannis abbaa wangeelaadhaa fi akkasumas ergaawwan kan barreesse isaan akka inni barreeffame. Bakki itti barreeffames Feximootti otoo baqatee jiru jechuudha. Hafuurri qulqulluun isaaf ibsuudhaan waa'ee addunyaa dursee jechuun guyyaa yeroo inni sana barreessu isarraa guyyaa isaarraa gara fuuldaatti kan raawwate. Akkasumas yeroo sana raawwachaa kan turedhaaf gara fuuldaatti kan raawwatu mul'ata kana haala amma jiru kanaan barreessee jira kan jedhu gaggabaabinaan haala kanaatiin ture kan ilaalle. Guyyaa har'aas immoo barumsa keenyatti dhufuudhaan kutaa 33ffaadhaan qoqqoodama kitaabilee kakuu haaraa warreen shanan keessaa kan xumuraa kan ta'u kutaa sirnaa kan jedhu kan jalqabnu kan jechuudha kan ta'u. Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kitaabileen kakuu haaraa yeroo qoqqoodne isaan keenya akkuma yaadannu hundi keenya dursinee qoqqoodama kitaabilee jennee kutaa bakka shanitti qoodnee akka keenya ni beekama. Kutaawwan shanan kana keessaa hanga ammaatti kutaa jalqabaa kan ta'e kutaa wangeelaa itti aanee kan jiru kutaa seenaa sadaffaatti kan jiru immoo kutaa ergaadhaa fi kan afuraffaa kutaa raajii kan jedhu kutaawwan kana arfan baranneetu jirra jechuudha. Isaan kun walitti kitaabilee 27 amma ammaatti barannee kan jirru. Itti aanee kutaa shanaffaa kitaabilee kakuu haaraa immoo walumaa keenyaan kutaa sirnaa kan jedhamudha. Egaan kutaan sirnaa kun yaa'u sirna jedhee eegala. Sirna jechuun maal akka ta'e yaa'u baay'ooliin keenya hin beekna akka seensaatti garuu ilaalisuudhaa fi sirna jechuun qajeelfama yookiin immoo seera raawwii waan tokkoo jecha salphaadhumatti. Waan tokko kan ittiin raawwannu sirna yookiin immoo seera yookiin qajeelfama ittiin waan tokko raawwannu jechuudha. Sirnoonni kunis manni kiristaanaa keenya dhiiga kiristoosiin hundooftee amantaa ishee akkamitti akka isheen gaggeeffattu, amantoota akkamitti akka isheen ittiin eegdu, walumaa galatti sirna kadhannaa irraa kaasee sirnoota hundumaa kan of keessatti qabatedha. Kitaabileen qulqullaa'oo keessumattuu barumsa gooftaa keenyaa kan jalqabaa wangeelota keessa gaafa laallu barumsi gooftaa keenyaa baay'een isaa maalidha? Dogmaadha. Dogmaadha sirna miti jechuudha. Gaafa jennu mee haa ilaallu citiiwwan gurguddoo kanneen jedhaman fakkeenyaaf kan akka cuubbaa kan akka qurbaanaa yoo ilaalle Kiristoos dhimma kanarratti sirna hin barsiisnetti iyyuu maal barsiise? Dogmaa barsiise. Dhaqaa namni mootummaa waaqayyoo galuudhaaf maal ta'uu qaba? Bishaaniif hafuura qulqulluudhaan dhalachuu qaba kan jedhu barsiise.
Ittaanee akkuma kanaas immoo namni mootummaa Waaqayyoo jireenya bara baraa argachuu yoo barbaade dhiigaaf foon ilma namaa fudhachuu qaba jechuudhaan kana barsiise. Egaan kun dogmaadha. Isa kana booda akkamittidha manni kiristaanaa qurbaana kana kan kennuu dandeessu yookiin cuubbaa kallattii kamidha cuubbuu kan dandeessu kan jedhu immoo sirna mana kiristaanaa jedhama. Innaa manni kiristaanaa waqti kan ta'e tokko kallattiimaan idduma hundumaatti wal fakkaataa kan ta'e sirna ittiin bulmaataa ni qabdi. Sirnoonni kun immoo amantaa keenya kan ittiin geggeeffannu akkasumas immoo amantoonni kan ittiin eegamanidha sirnoota kanaatiin. Kanaaf manni kiristaanaa bu'uuruma kitaaba qulqulluu dursinee kaasaa kan turre wanti hundumtuu sirnaan haa ta'u akkuma jedhu kitaabni sirna ni qabdi jechuudha. Innaa sirnoonni kun immoo keessumattuu kutaa kanaan bal'inaan kanneen ibsamanidha. Madda ni qabu. Madda ni qabu eessaa dhufan kan jedhaa fi sirnoonni mana kiristaanaa kallattii adda addaatiin kan agarru maddi isaanii baay'inaan qabxiiwwan kan sadanidha. Isaanis kan jalqabaa kitaabilee kakuu haaraadhaaf kakuu moofaadha. Kitaabileen kakuu haaraadhaaf kakuu moofaa sirna mana kiristaanaadhaaf madda ta'anii ni jiru. Tarii gara fuulduraatti sirna mana kiristaanaa yoo barattan yookiin immoo barattanii kan jirtan yoo ta'e isa kana bal'inaan ni beektu. Ittaanee kitaabileen hayyootaa sirna mana kiristaanaadhaaf maddadha. Kitaabilee hayyootaa gaafa jennu hayyoonni abboonni keenya qulqulloonni qajeeltonni dhimma tokkotti kitaaba isaan barreessan. Fakkeenyaaf waa'ee dhimma cuubbaatti kan isaan barreessan ta'uu danda'a. Dhimma qurbaanaa, dhimma gaabbii, dhimma lubummaatti kan isaan barreessan ta'uu danda'a. Isaan kun sirnoota mana kiristaanaadhaaf akka maddaatti ni tajaajilu. Kan biraan immoo qannoonaa abbootiidha. Qannoonaan abbootii sirna mana kiristaanaadhaaf ni tajaajila gaafa jennu qannoonaa jennee gaafa ilaallu yaa dursinee ibsaatuma turre madaalliidhaa fi kan biraan abboonni seera kan ittiin baasan yookiin immoo sirna kan isaan ittiin baasan walgahii sinodoosii akka ta'e ni beekna. Qannoonaan kun duukaa bu'oota abbootii keenyaa irraa kaasee kan jirudha. Abboonni duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa sinodoosii jalqabaa taa'uudhaan seera warreen ayzaabummaa irraatii gara kiristaanaatti dhufaniidhaaf seera baasaniiru. Seera baasaniiru. Isarraa kaasuudhaan bakka duukaa bu'ootaa kanneen bu'an abboonni kallattii adda addaatiin manni kiristaanaa tajaajila barasaa boojii akka isheen tajaajiltuudhaaf akka isheen kennituudhaaf jecha baruma isaa duukarra sirna seera barbaachisu ni baasu jechuudha. Innaa sirna kanaan kan beekamu inni guddaan sinodoosiidha. Sinodoosii jechuun walgahii qulqulloota abbootaa duukaa bu'oota irraa kaasuudhaan hanga guyyaa irraa amma jirutti gara fuulduraattis immoo barri gaafuma yaa'u teekinooloojiis deemaa jijjiiramaa wanti baay'ee waan ta'eedhaaf yeruma kana sirni mana kiristaanaa duukaama dabalamaa kan itti dabalamu kan irraa hanqatu hanqachaa kana deddeebaa jechuudha. Inni kun yaa'u qannoona abbootii kan jedhamudha. Qannoona abbootiidha. Kan biraan immoo irratti kan ilaallu walgahiin illee ni jira. Walgahiiwwan sadan. Walgahiiwwan sadan kunis immoo baay'ee bal'inaan bakka guddaa kan qabanidhaa fi sirnoota kanaaf madda kan ta'edha. Yaa walgahiiwwan sadan manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo kan fudhattu walgahii Niiqiyaa bara 325 kan Qusxinxiniyaa bara 381 booda immoo bara 431tti kan kaa'ame kan Efesoon jechuudha. Isaan kun qannoona achatti taa'an achatti sirnoonni taa'an jechuudha. Mana kiristaanaadhaaf akka maddaatti ni tajaajilu. Innaa salphaadhumatti kana dabalataan qannoon tiruufiitiin mataansaa darbii darbuun mataansaa sirnoota mana kiristaanaadhaaf akka maddaatti ni tajaajila. Egaan sirnaaf kana jenne malee yaa'u kitaabilee barannu kanaadhaaf miti kan dubbachaa kan jirru. Sirni mana kiristaanaa garuu isaan kan of keessaa ni qabaadha. Kitaabileen barachaa jirru kun kitaabilee kakuu haaraa keessaa tokkodha. Sirnoota jedhaman malee akka sirnaatti sirna qabatan ni qabu. Sirni mana kiristaanaa garuu guutummaadhaan isaan kana kitaabilee kana keessaadhaa fi akkasumas immoo isa booda warreen dhufan qannoona sinodoosii abbootii qulqulloota duukaa bu'ootaaf isa booda kanneen dhufaniif akkasumas walgahiiwwanitti kan argaman isaan kun hundumtuu akka sirna mana kiristaanaatti ni tajaajiludha. Gara kitaabilee kanatti immoo deebinuu kitaabonni sirnaa warreen kakuu haaraa keessatti kaasne kun jechuun kan isaan barbaachisanii fi dhaloonni haaraan amma jiru kun jechaadha eenyummaa isaa seera amantaa isaa akka eeguudhaaf waan haaraadhaan akka hin liqimsamne akkasumas immoo salphaatti biyya lafaadhaaf akka hin booji'amneedhaafidha. Kanaaf sirni mana kiristaanaa keenyaa kitaabileen kun ni tajaajilu. Kitaabileen kun sirna duukaa bu'oota irraa kennameedhaa fi
yeroo sana kanneen turanii gargaartota 72 kanneen ta'an qulqullootaan kan barreeffame waan ta'eedhaaf eenyummaa isaa dagachuun qabu. Inni kun kan dubbisuudhaan maalummaa isaa ittiin baraa, seera amantaa isaa ittiin eega. Kan isaan barreessan kana seera amantaa isaa ittiin eeguuf dirqamadha. Akkasumas immoo waan haaraa liqinfamu. Barri yeroo dhiyootti waan tokko dhufee guddaa fokkaatee waan ture kan hundee qabu fokkaatee kiristaanota kan liqimsineedhaaf sirnoonni kun baay'eetti tajaajilu. Innaa isaan kana faayidaa kaanii qaqqabaachuudha. Kitaabileen kun egaa kitaabileen maxxansinee barannu kun kitaabileen sirnaa kanneen jenne kun dursa afaanii sooristii yookiin immoo afaanii sooriyaadhaan kan isaan barreeffamanidha. Haa ta'u garuu baroota boodaa kitaabilee kana gara afaan adda addaatti jijjiiruudhaaf yeroo walitti qabamu kitaabileen dhufan baay'een isaanii kitaabilee afaan Giriikiidhaan yookiin afaan Tsiriidhaan argaman waan ta'inaaf hayyoonni tokko tokko maal jedhu kitaabileen kun jalqabuma isaayyuu afaan kanaan barreeffamanii jechuudhaan kallattii kanaan kan kaasanis hin jiru. Haa ta'u garuu ta'es kitaabileen kun jijjiiramanii gara afaan adda addaatti erga sanaa booda fakkeenyaaf afaan Laatiin yookiin afaan Roomaatti jijjiirameera, Arabeeffatti jijjiirameera, afaan Qibxitti jijjiirameera, akkasumas immoo afaan Gi'izittis jijjiirame mana kiristaanaa keenyatti illee ni jira jechuudha. Kanaafuu kitaabileen kun haala kanaatiin addunyaarra gahuu danda'aniiru. Egaan kitaabonni sirnaa kun jechuudha ol ba'uu gooftaa keenyaadhaa fi bu'uu hafuura qulqulluudhaan booda duukaa buutonni gooftaa keenyaa walitti qabanii kan isaan qopheessanidha. Yoomii kaasee hanga yoomitti gooftaan keenya ol ba'uu isaadhaan booda. Gooftaan keenya ol ba'uu isaadhaan booda akkasumas hafuurri qulqulluun erga bu'een jechuudha. Duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa walitti qabanii qopheessaniiru. Kitaabileen kun isaan kamidha? Kitaabilee 8dha. Baay'inni isaanii kitaabileen sirnaa kun kitaabilee 8dha. Barumsa kanaan kan barannu jechaadha. Kan jalqabaa kitaaba ajajaa kan jennu jira. Kan lammaffaa kitaaba qajeelfamaa yookiin immoo Gitsi'uu kan jedhu. Kan sadaffaa kitaaba seera tsiyoon. Kan afuraffaa kitaaba Aapxilis. Kan shanaffaa kitaaba kakuu tokkoffaa. Kan ja'affaa immoo kitaaba kakuu lammaffaa. Kan torbaffaa kitaaba Qelementoosii fi kan saddeettaffaa immoo kitaaba Didiisqiliyaa jedhamu. Kitaabilee kanadha. Kitaabilee sirnaa jechuudhaan kakuu haaraa keessaa kitaabilee 35 keessaa qofaatti kan jiranii jechuudha. Kitaaba qulqulluu kan mana kiristaanaa keenyaa 81 gaafa ilaallu lakkoofsa keessa isaan kun hin jiru. Lakkoofsaan 81 35 kakuu haaraa keessaa 80 isaan kanadha. Garuu kitaaba keenya irratti maxxanfamanii argaman kan afaan Amaariffaas haa ta'u kan Giizis yoo agartan irratti maxxanfamne maaliif maxxanfamne gurguddoo waan ta'inaafidha. Kitaabileen kun qofaa qofaatti kan jiranii guddina qabu seeradha waan ta'eedhaaf kitaaba sirnaa waan ta'inaaf qofaa qofaattidha kan isaan jiran malee achirratti tarii kitaaba afaan Amaariffaadhaanis afaan Oromoodhaanis afaan Giiziidhaanis kan jiruun tarii kitaabilee kana achirraa yoo barbaaddan hin argattanii jechuu barbaadeetuni. Qofaa qofaan kan jiranidha. Egaan kitaabonni kun akkamitti argaman kan jedhu mee haala argamsa isaanii haa ilaallu. Haala argamsa isaaniitti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya kitaabilee kanaa jechuudha. Kan jalqabaa innumti gooftaan keenya kan barsiisedha. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti. Du'aa ka'uu isaadhaa booda guyyaa 40 lafarra deddeebi'ee barsiiseera. Yaa barsaarota turetti duukaa bu'oonni bichaan kan barsan si'a 2 yookiin 3 ol duukaa bu'aatti mul'ateera. Innaa yeroo ture sanaa gooftaan keenya duukaa bu'ootaa kan inni barse kitaabni ni jira. Kitaabolee kana keessaatu amma kitaabilee jalqaba tarreessine 8 keessaatu kitaaba 2 isuma gooftaa keenyatu du'aa ka'uu isaadhaa booda duukaa bu'ootaa barsiise. Kitaabileen lamaanii kitaaba waadaa tokkoffaadhaa fi waadaa lammaffaa kidaan jedhamu. Matsaafi kitaaba waadaa jedhamuna isaan kan lamaan gooftaan keenya kan inni ofisaatii barsiisedha. Itti aananii immoo kitaabileen 5 duukaa bu'oonni gooftaa keenya gargaarsa hafuura qulqulluutiin kan isaan qopheessanidha. Kitaaba meeqa? Kitaaba 5. Kitaabileen 5 kun kan jalqabaa seera tsiyoonidha. Kan lammaffaa kitaaba ajajaa. Sadaffaa kitaaba qajeelfamaa Gitsi'uu kan jenne. Kan afuraffaa kitaaba Aapxilisii fi kan shanaffaa immoo kitaaba Didiisqiliyaadha. Isaan kan tokko tokkoon gara fuuldaatti waan ta'uuf rakkoon qabaatu. Garuu isaan kana kan qopheessedha. Duukaa bu'oota gooftaa keenyaatti walitti qabuudhaan qopheessanii kitaabilee kana jechuudha.
Egaan kitaabni qalaalama kitaaba 2 fi kitaaba 5 kitaaba 7dha. Tokko hafeera jechuudha. Kitaabni tokko immoo gargaartota 72 keessaa tokko kan ture qulqulluu Phexrosiif duukaa bu'aa ta'uudhaan tajaajilaa kan ture. Boodas immoo Phaaphaasii ta'uudhaan Roomaa keessa tajaajilaa kan ture Qelemenxoos qulqulluudha. Isaan kan barreeffamedha. Maqaan isaa Qelemenxoos qulqullichi Phaawulos maqaa isaa tuqeera. Ergaa isaa gara saboota Fiiliphisiyuus kan ergin boqonnaa 4 lakkoofsa 3 gaafa ilaallu Qelemenxoos jechuudhaan qulqulluu kana qulqullichi Phaawulos caqasee ni arganna jechuudha. Innaa kitaabni 8ffaan kan barreeffame isaanidha. Kitaaba Qelemenxoos jennee kan ilaalle isa kanaan barreeffame jechuudha. Kanaafuu haala argama isaanii haala kanaatiin bakka sadiitti qoodnee kan jalqabaa lamaan gooftaan keenya du'aa ka'uusaa booda kan barsiise kitaaba kakuu tokkoffaadhaaf kakuu lammaffaa kakuu dandeessu waadaachuu dandeessu rakkoo hin qabu. Kitaabni inni afaan kan ta'an shanan immoo kitaaba Qelemenxoos irraa kan ifechaadha. Duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa walitti qabuudhaan akka isaan barreessanii kan xumuraa immoo kitaaba Qelemenxoos innumti duukaa bu'aa qulqulluu Phexros kan ture Qelemenxoos kan barreessedha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin qoqqoodnaa jechuudha. Kan taasisnee kan ilaallu kitaabilee kanadha jechuudha. Salphaadhumatti barumsa kutaa sirnaa kan jedhu kanaan kitaabilee kana 8 ilaallaa jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa kitaaba ajajaa kan jedhuun guyyaa itti aanu barumsa keenya itti aanuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.